Akkam jirtu maatii jaalalaa nagaa keessanii an obboleessi keessan abdiin nagaa godha. Egaa odaa akkaadaamiin egaa paakeejii baay'ee qabatee akka isiniif dhiyaachaa jiru. Kanaan dura akkuma isinitti beeksifne egaa koorsii imerjiingi teekinooloojii qabannee dhiyaannee jirra jechuudha. Egaa chaaptarii tokkoffaa irraa kaasee hanga dhumaatti qormaata keessan hundumaadhaaf bifa isin qopheessuu danda'uun egaa xiyyeeffannoof konseptii irratti bu'uura godhachuudhaan kanaan dura koorsii biraa ilaalaa akkuma turre kanas qixa ilaaluu qabnuu fi akka isin hubachuu qabdanitti akka isin hubattaniidhaaf immoo xiyyeeffannoo laannee isin barsiifne jechuudha. Egaa kanaan dura irra deddeebiidhaan akkuma beeksisaa turre adaraa keessan ijoollonni odaa akkaadaamiidhaaf maatii hin taane yoo jiraattan bakka sabiskiraayib jedhu qofaa tuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa. Akkasumas immoo afaan keenya afaan Oromoo afaan saba guddaatiin immoo kana caalmaatti wanta gaarii biraa qabannee dhiyaachuu akka dandeenyudhaaf tumsiif deeggarsi keessan nu biraa hafuu hin qabu jechuudha. Jabaadhu jettan inni isin tekstii nuuf gootan, inni isin koomentii nuuf gootan, inni isin viidiyoo keenya laayik gootan nuuf immoo jajjabina ta'a waan ta'eedhaaf egaa walonneeffachiisuun abdii walitti horuun immoo amaluma abboota keenya irraa dhaalledha. Isa kana akka hin daganne isiniin jecha introduction to emerging technology dha chaapteriin jalqabaa gara barnoota keenya guyyaa har'aatti gaafa seennu. Akkuma kanaan dura isinitti mugaa konseptii yaada waliigalaa koorsii tokko hubachuudhaaf mata dureen isaa waa'ee maali akka dubbatu, koorsichi iyyuu maal akka jedhame, hiikkaan isaa immoo maal akka ta'e addaan baafachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sababni isaa wanta hiikkaa isaa hin beekne tokko keessa gallee immoo hin hubanne jechuun fafadha. Wanta hin fakkaannedha waan ta'eedhaaf emerging teekinooloojii isheen jettu kun teekinooloojiiwwan mul'atan yookaan immoo teekinooloojiiwwan guddachaa jiran adeemsa guddina teekinooloojii jennee qabachuu hin dandeenya. Introduction seensa isaadha jechuudha ganni kun. Seensa guddina teekinooloojii yookaan immoo teekinooloojiiwwan mudachaa jiran jennee qabachuu ni dandeenya. Emerging isheen jettu kun mul'achuu guddachaa deemuu konseptii kanadha ijaateedhaaf kan isheen of keessaa qabdu. Qixa kanarratti bu'uura godhachuudhaan egaa walii wajjiniin ilaalaa kan jirru kontentoota garaagaraatu jira gas keessa yookaan qabiyyee garaagaraatu jira chaaptarii kana keessa. Inni jalqabaa evolution of technology kan jedhudha. Evolution of technology kun jijjiirama teekinooloojii jechuudha. Evolutionii akkuma seenaa ilma namaa gaafa qorannu evolutionii baayoloojii keessatti barachaa akkuma turtan akkasuma teekinooloojiinis abuurraawwan garaagaraa akka inni qabudha. Eessarraa jalqabee eessarra immoo ga'ee akka jiru gara fuulduraatti immoo qaroomina akkamii agarsiisaa deema maalirra ga'a kan jedhu raaguu keessatti jijjiirama yookaan immoo evolutionii teekinooloojii qabiyyee kontentii kana keessatti ni ilaalla jechuudha chaaptarii jalqabaa kana keessatti. Inni biraan role of data for emerging technology gahee deetaa teekinooloojii mul'achaa jiran kanaaf qabu. Gahee deetaan teekinooloojii mudachaa yookaan teekinooloojii guddachaa emerging teekinooloojiidhaaf gahee akkamii taphata deetaan kan jedhu qabiyyee kana keessatti walii wajjiniin ilaalaa deemna jechuudha. And the next one is programmable device. Isheen kun immoo meeshaalee saganteeffamuu danda'an, meeshaalee sagantaa ta'e tokko hojiirra oolchuudhaaf uumaman fakkeenyaaf amma kanneen akka maashinoota garaagaraa, roobootiiwwan garaagaraa dabalatee proogiraam kan ta'anii waan tokko fiixaan baasuudhaaf kan akeekaman isaan irratti illee ni dubbanne jechuudha chaaptarii kana keessatti. And the next content is human to machine interaction. Isheen kun immoo walitti dhufeenya namaa fi maashinii. Namniif maashiniin walitti dhufeenya akkamii uumuutti isarra jiraata. Walitti dhufeenya akkamii uumee jira. Gara fuulduraatti immoo walitti dhufeenya akkamii uumu. Kana keessatti impaaktii yookaan miidhaa inni qabu maanni, benefiitii yookaan faayidaa inni qabu maanni jennee gadi fageenyaan sammuu namaadhaan teenyee walii wajjiniin in ilaalla jechuudha gaa emerging technology introductionii kana keessatti jechuudha. And the last one is feature trend in emerging technology. Isheen kun immoo adeemsota gara fuulduraa teekinooloojiiwwan mudataa jiran keessatti yookaan teekinooloojiiwwan guddachaa jiran adeemsa teekinooloojii guddinaa kana keessa yookaan emerging teekinooloojii keessatti adeemsa gara fuulduraa teekinooloojiin irratti eegamuuf raagamu bira ga'uudhaan ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Bira ga'uudhaan ilaaluu ni dandeenya jechuudha. PPT'n kun egaa PPTota jiran caalmaatti akka isin understand gootaniidhaaf isin gargaara jedhee PPT'n itti amanedha. Kanaaf hin qabadhee isiniif dhiyaadhe.
Kanaaf hin qabadhee isiniif dhiyaadhe bifa baay'ee salphaa ta'een qixa isin hubachuu qabdan irraa isin hubachiisa jedhee jaallatamaniifidha. Emerging technology kun egaa teekinooloojii mudataa yookaan immoo teekinooloojii guddachaa jiran jennee koonseptii kanarra yoo isin qabattan baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Qixa kanarra walii wajjiniin ilaalaa yoo deemne baay'ee barbaachisaadha. It is a term generally used to describe any technology. Jecha waliigalaa teekinooloojii haaraa ibsuuf tajaajiludha. Emerging technology isin jettu kuni jecha waliigalaa teekinooloojii haaraa ibsuuf tajaajiludha. Koonseptii isaa akkuma amma isiniif kaasee ture emerging technology gaafa jennu koonseptii teekinooloojiiwwan mul'achaa jiran, teekinooloojiiwwan guddachaa jiran, teekinooloojiiwwan lataa jiran, teekinooloojiiwwan margaa jiran kan jedhuuf koonseptii ta'ee qixa sanarra nu hubachiisa jedhee isinitti himeen ture. Emerging technology jennee gaafa waliigalatti waamnu waa'ee maalii dubbachaa jira koorsiin kun gaafa jennu jecha waliigalaatiin teekinooloojii haaraa ibsuudhaaf kan tajaajiludha jechuudha. Kan tajaajiludha. It may also refer to continuing development of existing technology. Isheen kun immoo maalidha? Akkasumas guddina itti fufiinsa qabu kan teekinooloojii duraan jirus agarsiisuu danda'udha jechuudha. Teekinooloojii duraan jirullee bakka tokkotti dagatee kan bira darbituu hin taane teekinooloojii haaraa irratti xiyyeeffannoo olaanaa kenna. Teekinooloojii duraan ture gabbisuu keessatti illee akka kana jechuudha. The term commonly refers to technologies that are currently developing or that are expected to be available within the next 5 to 10 years. Jechi kun yeroo baay'ee teekinooloojiiwwan amma irratti hojjetamaa jiran yookaan immoo waggoota 5 hanga 10 waggoota dhufan keessatti ni tajaajilu jedhamanii eegaman agarsiisa jechuudha. Teekinooloojiiwwan amma fayyadamaa jirru teekinooloojiiwwan waggaa 5 hanga 10tti gara fuulduraatti ni tajaajilamna jedhamnee ekspertii godhamu sana argisiisuu keessatti jechi emerging teekinooloojii jedhu hojiirra ni oola jechuudha. Hojiirra ni oola. The term is usually reserved for technologies that are creating or are expected to create significant social or economical effect. Jechi kun emerging technology jechi jennu kun yeroo baay'ee teekinooloojiiwwan dhiibbaa hawaasummaa yookaan immoo diinagdee guddaa uumaa jiran yookaan ni uumu jedhamanii eeggamaniif kan ol kaa'amudha jechuudha. Kan ol kaa'amudha jechuudha. Itti waamamiinsi kun akka kanadha. What is the root word of technology and evolution? Hundee jecha teekinooloojii fi evolutionii maali? Hundeen isaa maali? What is the root? Hundeen jecha teekinooloojii fi evolutionii maali? Hundee akkamii qabu kan jedhu walii wajjiniin ilaalaa deemna. Teekinooloojii dheetu isheen kun egaa teekinooloojiidha jasta. Teekinooloojii hiikanaan jettanu 16 tense discourse or treatise on an art or the art from Greek technology as systematic treatment of an art, craft or technique. Waggoota 16 keessa gala baroota 16 keessa 1610 keessa ogummaa yookaan immoo ogummoota irratti mareechuun yookaan barruu dhiyeessuun kan dhufe Giriikii jecha Giriikii teekinooloojiyaa yookaan ogummaa hojii harkaa yookaan immoo teekniika haala sirna qubeen qabachuu irraa jechuudha. Iddoo sanarraa dhufe maddi isaa hundeen isaa jecha Giriikii teekinooloojiyaa yookaan systematic treatment of an art, craft and technique teekniika haala sirna qubeen qabachuu irraa dhufe jechuudha. Originally referring to grammar from techno or techno plus logy. Jalqaba irratti caasluga yookaan immoo graamarii agarsiisa ture. Jalqaba irratti caasluga yookaan immoo graamar kan jennuuf agarsiistu ture jechuudha. Teeknoo fi loojii irraa uumame jechuudha. Teeknooloojiin kun teeknoo fi loojii kan jedhu irraa uumame. Fakkeenyaaf the meaning science of the mechanical and industrial art is first recorded in 1859. Hiikni saayinsii ogummaa
makaanikaa fi indaastirii jedhu jalqaba kan galmeeffame bara 1859 keessadha jechuudha. Bara sana keessatti dhaga kan inni galmeeffamuu danda'e. Evolution means evolution in jijjiirama akka ta'e ilaalleerra. Evolution means the process of developing by gradual changes. Evolution jechuun adeemsa jijjiirama suuta suutaan ta'uun guddachuu jechuudha. Suuta suutaan waa'ee namaa kan qoratan qorattoonni waa'ee namaa qoratan namni adeemsa keessa namni waggoota amma dura akka kana ture zeen kana ta'ee achiin kana ta'ee jaldeessa ta'ee jaldeessa irraan immoo akka kanatti deemu jalqabee akka kanatti erga deeme immoo qaroomin akka kanaa dhufee jedhee inni waa'ee namaa qoratu evolutionii waa'ee namaa jechuudha. Akkasumas immoo koorsii kana keessatti evolutionii gaafa jennu sanarraa konseptii adda ta'e hin qabu. Sanarraa konseptii adda ta'e hin qabu. Konseptiin adda ta'u maal kun teeknooloojii irratti qofaadha jechuudha kan inni diddiiramu. This noun is from Latin evolutio. An unrolling or opening combined from the prefix out plus volver to roll. Maqaan kun jecha laatinii evolutio jedhurraa hiikuu yookaan immoo banuu irraa dhufe jechuudha. Hiikuu unrolling banuu yookaan immoo opening kan jennurraa dhufe jechuudha jechi evolutio jedhu kun. Kunis dabalata duree fakkeenyaaf amma prefix kan jennu ala volver garagalchuun walitti dhufeetu jecha kanaaf hiikaa laate jechuudha. Adeemsa suuta suutaa jijjiirama suuta suutaa jechuutti hiikamuu danda'a jechuudha. Jijjiirama suuta suutaa jechuutti hiikamuu danda'a. List of some currently available emerging technologies. Tarree teeknooloojiiwwan haaraa amma jiran tokko teeknooloojiiwwan haaraa yookaan teeknooloojiiwwan guddachaa jiran amma jiran tokko gaafa ilaallu fakkeenyaaf amma artificial intelligence kan jennu kun egaa artificial intelligence kun sammuu nam-tolchee jennee moggaasuu ni dandeenya afaan Oromootti. Sammuu nam-tolchee jennee yoo moggaafne rakkoon qabu. Sababni isaa maaliifi ofii isaadhaa yaaduu kan danda'u yoo jenne xiqqoo ishee nama rakkisa. Garuu wantoota critical ta'anii deebisuu irratti fakkeenyaaf amma Gemini fudhannee yoo ilaalle ChatGPT fudhannee yoo ilaalle wantoota AI of keessaa qabaniif AI ta'an baay'ee isaanii fudhannee yoo ilaalle ofii sababa mataa isaanii dhiyeeffachuudhaan waan tokko lakki waan tokkoon eeyyeedhanii hirkattummaa malee deebisuu yeroo isaanitti danda'an dhiganni kun sammuu nam-tolchee blockchain kun blockchainii just wantoota karaa blookii garaagaraa cheenii mataa isaanii qaban jechuudha. Augmented reality and virtual reality ishee kana sirriitti gadi fageenyaan keessa lenne yeroo nuyi itti ilaallu ni jiraata. Kun immoo dhugoommii dabalaman fakkeenyaaf amma artificial augmented reality gaafa jennu dhugaan tokko jira garuu dhugaa sana irratti immoo wanti dabalame tokko jira. Fakkeenyaaf amma namoonni garaagaraa kan isaan kaameeraa maal ture tokko ishee fuula namaa akka kana irratti wantoota tokko kan dabalu kaameeraa wayii jiran natti fakkaata. I think snapchatii fakkeenyaaf amma snapchatii kanaaf fudhannee yoo ilaalle qabatamaatti isin suura gaafa ittiin kaatan bifa keessan irratti waan tokko dabaleetu dabalataan dhugaa tokko irratti wanti tokko fidee agarsiisa. Isa kana augmented reality jechuudha. Virtual reality yookaan immoo dhugoommii fakkeessaa inni kun immoo wanta hin jirre tokko dhugaa fakkeessa yeroo inni itti lafa kaa'uudha jechuudha. Itti dabaluu tokko malee waan haaraa tokko gaafa inni lafa kaa'u virtual reality kan jennu. Cloud computing kun immoo cloud just wantoota baay'ee isaanii keessa linne ilaalla waan ta'eedhaaf amma kana nun qoranne Angular and React kun Angular fi React maqaa biraa hin qabu just konseptii isaa immoo ilaalla gara fuulduraatti DevOps Internet of Things internetii meeshaalee kanas keessa linne mata duree mataa isaa dandeedha waan ta'eedhaaf in ilaalla jechuudha gara fuulduraatti intelligent app applicationiiwwan beekumsa qaban jechuudha. Warri kun intelligent kan jennu applicationiiwwan beekumsa qaban big data data guddaa robotic processor automation isheen kun immoo of danda'iinsa adeemsa roobistikii jechuudha. Of danda'iinsa adeemsa roobistikii kana ni ilaalla sodaa akkamii addunyaa irratti fidee akka jiruu fi bifa kamiin immoo ilaalcha akka inni argate ni ilaalla. Inni biraan introduction to the industrial revolution seensa warraaqsa indaastirii amma kutaa kana keessatti moor xiyyeeffannoo olaanaadhaan waa'ee artificial intelligence waa'ee blockchain waa'ee augmented reality faa kanatti tu hin seeniin konseptiiwwan gurguddootti tu hin seeniin dura chaapterii jalqabaa keessatti waa'ee warraaqsa indaastirii irratti
xiyyeeffannoo olaanaa kennine walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Isa kanarratti akkana biraa hin hafne garuu gaa adaraa keessan ijoollonni maatii keenya hin taane bakka subscribe jedhu cuqaasuudhaan maatii keenyatti dabalamaa akkasumas viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana like gochuudhaan yaada keessan immoo nu biraan gaa jabaadhaa nuun jedhaa nu jajjabeeffadhaa isiniin jenna guddaa jaallatamtu ilmaan sabaa. As keessatti gaa a period of major industrialization and innovations that took place during the late 1700s and early 1800s yeroo industiriin babal'achuu fi kalaqni guddaan kalaqamaa ture keessatti dhuma waggoota bara 1700 fi jalqaba waggoota 1800 keessatti kan gaggeeffame jechuudha. Yeroon jalqabbii babal'ina guddina industirii warraaqsa teekinooloojii kun egaa jalqabbii waggoota bara 1700 fi bara 1800 keessatti kan gaggeeffamaa ture jechuudha. Industrial revolution occurs when a society shifts from using tools to make products to use new sources of energy such as coal to power machine in factories. Industrial revolution yookaan warraaqsa industirii keessatti kan uumamu yeroo hawaasni meeshaalee harkaa irraa gara madda anniisaa haaraa kan akka kool isheen jettu kun naannoo keenyatti ciilayaa inni waamuu yookaan kasala jechuudha. Ciilayaa fayyadamuun maashiniiwwan faabrikaa keessaa hojjechiisutti yeroo itti ce'an inni kun warraaqsa industirii jalqabaati jechuudha. Warraaqsa industirii jalqabaati jechuudha. The revolution started in England with a series of innovation to make labor more efficient and productive. Warraaqsi kun England yookaan Ingiliz keessatti kalaqa hojii humna namaa caalaatti bu'a qabeessaa fi oomishaawaa taasisaniin jalqabame jechuudha. Ishee kana sirriitti adda baasatii qabadha. Keessumaa mid exam keessatti konseptiiwwan garaagaraa caalmaatti hojjechiisaan dhufe jechuudha. True false keessaa ta'u barreessii keessaa ta'u warraaqsi industirii jalqaba isatti jalqabe yoo jedhame England yookaan immoo biyya Ingilizidha jechuudha. Biyya Ingilizidha jechuudha. Industrial revolution was a time when the manufacturing of goods moved from small shops and homes to large factories. Warraaqsa industirii keessatti yeroo oomishni meeshaalee suuqiiwwan xiqqoo fi manneen keessaa gara faabrikaawwan gurguddaatti itti jijjiiramaa deemee jechuudha. Warraaqsa kana keessatti meeshaaleen suuqiiwwan xixiqqoo keessaa just babal'achuu yommuu isaanitti faabrikaawwan gurguddoon yommuu isaanitti plant yookaan immoo yeroo isaanitti bu'uureffamaa turanidha jechuudha. This shift brought about changes in culture as people moved from rural area to big city in order to work. Jijjiiramni kun yeroo namoonni hojiidhaaf baadiyyaa irraa gara magaalota gurguddaatti godaananitti aadaa keessatti jijjiirama fideera jechuudha. Inni kun kaalcharii jijjiiruu keessatti illee ga'ee akka inni qabudha. Kaalcharii jijjiiruu keessatti illee ga'ee akka inni qabudha. Sababni isaa namoonni jijjiirama kanatti fayyadamuudhaaf jecha baadiyyaarraa gara magaalaatti ni imalu waan ta'eedhaaf kun immoo jijjiirama aadaa jijjiirama afaanii fiduu keessatti ga'ee taphateera jechuudha yookaan stakeholderidha. Introduction to Industrial Revolution kun seensa warraaqsa industirii akkuma amma ilaalaa turre. The American Industrial Revolution, commonly referred to as the Second Industrial Revolution, started sometime between 1820 and 1870. Warraaqsi industirii Ameerikaa yeroo baay'ee warraaqsa industirii lammaffaa jedhamuudhaan beekama jechuudha. Isa kana jala qabadha. Warraaqsi industirii jalqabaa isatti jalqabe yookaan planted kan inni ta'e Ingilizii keessatti. Warraaqsi industirii Ameerikaa garuu yeroo baay'ee kan inni waamamu warraaqsa industirii lammaffaa jedhamuudhaan kan inni beekamu jechuudha. Waggoota bara 1820 fi 1870 gidduutti kan jalqabame jechuudha. Jalqabbiin isaa baroota kana keessadha. Industries such as textile manufacturing, industries akka oomisha uffataa, mining, glass making, qotiinsa, albuuda baasuu, and agriculture all had undergone changes. Akkasumas qonna dabalatee hundinuu jijjiirama keessatti gahee taphataniiru jechuudha. For example, prior to the Industrial Revolution, textiles were primarily made of wool and were hand spun.
Fakkeenyaaf egaa warraaqsa industirii dura fudhannee gaafa laallu uffanni dursa rifeensa hoolaa irraa hojjetamaa fi harkaan kan fo'amu ture jechuudha. Harkaan kan fo'amu ture rifeensa hoolaa irraati kan inni hojjetamu, kan inni fo'amu immoo harkaan ture jechuudha. Warraaqsa indastiriin duratti kan ture keessatti akka kana ture. From the first industrial revolution or mechanization through water and steam power, warraaqsa industirii jalqabaa booda fakkeenyaaf amma humna bishaanii fi hurkaatiin maashineessuun erga dhufee booda to the mass production and assembly lines using electricity in the second bara sanarraa kaasee hanga oomisha baay'ee fi sarara walitti qabiinsa elektirikii fayyadamuun isa lammaffaatti jechuudha. Isa lammaffaatti the fourth industrial revolution will take the was started in the third with the adoption of computers and automation and enhance it with smart and autonomous systems fueled by data and machine learning. Warraaqsi industirii afuraffaan waan isa sadaffaa keessatti kompiitarootaa fi of danda'iinsaan yookaan immoo automation kan jenne jalqabame fudhatee sirna qaroo fi of danda'an kan deetaa fi barumsa maashiniitiin yookaan maashin learningiin socho'anii ni gabbisa jechuudha. Inni kun egaa adeemsa industrial revolution tokkoffaan, lammaffaan, sadaffaan, afuraffaan adeemsa akkamii keessatti guddachaa akka inni deeme as introduction nuuf kaasumaaf jedhameedha. Malee keessa gallee ilaalaan deemna jechuudha. Generally, the following industrial revolution fundamentally changed and transferred the world around us into modern society. Walumaa galatti warraaqsonni industirii armaan gadii addunyaa naannoo keenya jiru bu'uuruun jijjiiruun gara hawaasa ammayyaatti ceesisaniiru jechuudha. Industrial revolution fakkeenyaaf gaama ijaarratti yoo ta'e egaa qabsoo karaa qeerroof qarree Oromoo geggeeffamaa ture keessatti keessumaa bara 2006, 2007, 2008 qabsoo hadhaa'aa geggeeffame sanaan egaa bu'aan tokko akka bu'e haa xiqqaatu haa guddatu wanti caccalaqqise tokko akka argame kan egaa ni beektu. Akkasumas warraaqsa industirii yookaan immoo industrial revolutionii sana keessatti wantoonni kanaan dura godhamaa turan sun amma hiikaa waaraa yookaan immoo faayidaa gurguddaa addunyaa kana badhaasuu keessatti gahee guddaa gahee leencaa taphataniiru jechuudha. Fakkeenyaaf isaan keessaa fudhannee gaafa ilaallu jalqaba irratti the steam engine isheen kun injiinii hurkaate jechuudha. Hurkattee fayyadamuudhaan hojiiwwan humna ciccimaa gaafatan baay'ee isaanii bifa salphaa ta'een hojjechuu the age of science and mass production. Isheen kun immoo bara saayinsii fi oomisha baay'eeti. Oomishoota tokko tokkoon oomishuurra oomishoota baay'ee qxaqamirra oomishuu dandeenya. Even inni kun egaa uumama keessa iyyuu galuudhaan yeroo inni itti hojiirra oolaa jiru ni argina jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma beekamu lukkuun egaa utuu teeknooloojiin inkubeetarii afaan hin dhufeen dura lukkuun tokko indaaqqoo hammattee yaasuudhaaf guyyaa itti fudhatu sana I think naannoo guyyoota 20 oliidha. Yoo xiqqaate guyyoota 20 oliidha. Akkasumas si'a tokkotti cuucolee ishee yaafachuu dandeessu yoo baay'ate 10-15 amma kanallee baasuun itti ulfaata. Sana keessaa warri kaan tajaajilan ala ta'u warri kaan ni badu jechuudha. Kana furuudhaaf garuu maashina fayyadamuudhaan guyyaatti cuucolee hammam oomishuun akka danda'amu just wantoonni kun egaa bara saayinsii fi oomisha baay'ee oomishuu keessatti immoo qooda fudhattummaa teeknooloojii qabu argisiisa jechuudha. The rise of digital technology. Isheen kun immoo guddachuu teeknooloojii diijitaalaati jechuudha. Namni wanta harka isaatiin ganaa bira ga'ee qaqqabatee hojjetu karaa diijitaal ta'e tokko bifa salphaa ta'e mana isaa taa'ee raawwachuu akka inni danda'u kan nuuf cuqqaasudha. Smart and autonomous system fueled by data and machine learning. Sirna qaroo fi of danda'an kan deetaa fi barumsa maashiniitiin socho'an jechuudha. Barumsa maashiniitiin socho'an warri kun gamaanni industrial revolutionii warra addunyaa keenya irratti modern society uumuu keessatti ga'ee yookaan immoo qooda fudhattoota warra ta'anidha jechuudha. Qooda fudhattoota warra ta'an warra ga'ee leencaa bahatanidha jechuudha. Warra ga'ee leencaa bahatanidha. Introduction to industrial revolution irra jirra. Ammayyuu introductionii masaadha walii wajjiniin haasaa kan jirru. The most important invention of the industrial revolution
kalaqoota warraaqsa indaastirii keessatti baay'ee barbaachisoo kan ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma transportation kun egaa geejjibadha steam engine injiinii urkaa dabalatee railroad daandii baaburaa injiinii diizilaa yookaan immoo diizil injiin kan jennu xiyyaara dabalatee warri kun transportationidha. Kan itti aanu communication kun immoo quunnamtii jechuudha. Telegiraafii transatlantic cable isheen kun immoo keebiloota galaana ce'oo fakkeenyaaf gaama intarneetii addunyaa kanaa qixa guddaasaa baay'ee to'annoo cimaadhaan eegee kan jiru keebiloota galaana diimaa keessa furguggifamanii yookaan immoo galaana diimaa keessa dhokfamanii jiraman akka ta'e ragaan guddaan ni caa. Fakkeenyaaf amma daangaa Iraaq keessa kan qaxxaamuru biyyoota Arabaa peensullaa isaanii keessa kan qaxxaamuru keebiliin guddaan galaanota keessa diriirfamee jiru intarneetiidhaaf baay'ee faayidaa guddaa akka inni qabudha. Keessumaa lolli garaagaraa Ameerikaadhaaf Iraan gidduutti gaafa gaggeeffamu yeroo baay'ee Iraan keebilii kana galaana keessa seenuun hin kuta jechuun yeroo isheen itti dhaadannoo dhageessu dhufanii ilaallaa. Inni kun egaa koominikeeshinii qixa kanaan transatlantic keebiliin amma faayidaa akka inni qabu argachuu ni dandeenya. Inni biraan foonogiraafiidha. Isheen kun immoo just kun ifaadhas telefoon bilbila dabalatee jechuudha. Indastiriidha inni sadaffaan indastiriidha. Kun immoo indastiriidhuma zekotongiin fakkeenyaaf amma maashinii jirbii ittiin fu'an jechuudha. Gara harkaan gara abboonni keenya yaadatu yoo ta'e jirbii qabatanii mana fuuldura taa'anii bukkulloo bullukkoo tokko hojjechuudhaaf gaabii tokko dha'uudhaaf egaa guyyoota dheeraatti fudhate jechuudha. Isa kana furuu kan danda'u garuu zekotongiin meeshaa maashinii jirbii dha'uu jechuudha. Sewing maashinii uffata ittiin hidhan jechuudha. Electric light ibsaa elektirikii dabalatee kun egaa indaastirii keessattidha. Inventionii yookaan argannoodha jechuudha inni kun. Historical background industrial revolution 1 industrial revolution 2 industrial revolution 3 seenaa duubee industrial revolution tokko hanga sadiitti jiran egaa sirriitti gadi fageenyaa walii wajjiniin ilaaluu jalqabna jechuudha. The industrial revolution began in Great Britain in the late 1700s before spreading to the rest of Europe. Warraaqsi industirii biyya Great Britain keessatti dhuma waggoota bara 1700 keessa osoo gara Awurooppaa kaanitti hin babal'atin jalqabame jechuudha. Great Britain isheen kun egaa Ingiliiz jedhamtees gaafatamuu dandeessa. Ingiliiz jedhamtanii gaafatamuu dandeessu. Great Britain jedhamtanii gaafatamuu dandeessu. Isheen kun garaagara akka isheen hin taane wal jala akka isin jalaa irra kunne maaliif introductionii karoolii keessattis warraaqsi indaastirii Ingiliiz keessatti jalqabennee turre amma immoo Great Britain gaafa jedhu Great Britainiin sun Ingiliizidha jechuudha. Gara biyyoota Awurooppaa kaanitti tun facaayin dura jalqaba kan inni ka'e Great Britain yookaan England keessattidha jechuudha. The first European country to be industrialized after England were Belgium, France and the German states. Englandiin booda biyyoonni Awurooppaa jalqaba indastiriitti ce'an egaa Belgium, Faransaayii fi kutaalee biyya Jarmanii turan jechuudha. The final cause of the industrial revolution was the effect created by the agricultural revolution. Sababni xumuraa warraaqsa industirii dhiibbaa warraaqsa qonnaatiin kan uumame jechuudha. Sababni xumuraa warraaqsa industirii gaa sababa xumuraa inni kaawwatu yookaan immoo sababa ijoodha jedhee hanga fedhee kan inni lafa kaa'u yoo jiraate warraaqsa karaa qonnaatiin uumame jechuudha. Ishee kanas akka hin daganne yeroo baay'ee qormaatarra ni dhufa. As previously stated, the industrial revolution began in Britain in the 18th century due in part to an increase in food production which was the key outcome of the agricultural revolution. Akkuma kanaan dura ibsametti warraaqsi industirii jaarraa 18ffaa keessa Britain keessatti kan jalqabame hamma tokko oomishni nyaataa dabaluu isaatiin kunis bu'aa guddaa warraaqsa qonnaa ture jechuudha. Bu'aa guddaa warraaqsa qonnaa ture jechuudha. Ganni kun waan haalamu miti. Amma danda'ame yeroo itti fayyadamuudhaaf ariifadhee fiigaan jira xiqqoo jechaanii kaajaa jiruudhaaf yeroo nutti fudhateera. Erga hin hafne egaa sirriitti isiniif galuu qaba waan ta'eedhaafidha. Xiyyeeffannoo guddaa kenninee suuta jennee deemaa jirra nuuf kolcha. Tariin ariifanne yoo ta'e yookaan suuta jenne yoo ta'e ariifadhaan jechuun dandeessu karaa koomentii yaada keessan nu biraan ga'a.
historical background industrial revolution kana gaafa ilaallu fakkeenyaaf amma the four types of industries are gosoonni industry arfaniga kanneen armaan gadii jechuudha. Gosoonni industry gurguddootu jiru, gosoota industry gurguddoo afurtu jiru. Isaan keessaa inni jalqabaa primary industry kan jennu. Kun egaa industry jalqabaadha. Involves getting raw materials, dhiyeessii meeshaalee dhedhii irratti xiyyeeffate jechuudha. Fakkeenyaaf mining qotiisa albuuda barbaadu, farming qonnaa fi fishing yookaan immoo qurxummii kiyyeessuudha jechuudha. Inni kun egaa primary industry dha. And the second one is secondary industry. Isheen kun immoo industry lammaffaadha. Involves manufacturing. Isheen kun immoo oomisha meeshaalee irratti xiyyeeffate jechuudha. Inni lammaffaan kun for example making cars and steel oomisha konkolaataa fi sibiilaa dabalate. Territory industry sadaffaa provide a service tajaajila dhiyeessuudhaan beekama jechuudha. Inni kun for example teaching and nursing kun immoo barsiisuu lecture gochuudhaa fi narsummaa yookaan immoo namoota yaaluu. Inni kun egaa territory industry keessattidha. Wantoonni kun yeroo baay'ee firoomsii keessatti hin dhufu waan ta'eedhaaf sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Sirriitti qabachuu qabdu. Quaternary industry afuraffaa involves research and development industries. For example IT qorannoo fi gabbisa irratti xiyyeeffate jechuudha. Fakkeenyaaf industry information technology jechuudha. Inni kuni amma isa ijoo jalqabneerra jechuudha. Historical background isaanii tokko tokkoon ilaalaa deemnaa.